kan deemu warra durbaati qaammee kana. Kan deeman immoo uffata aadaa uffatanii deemu. Innaa deeman waan oromummaa isaanii ibsu akkasuma marga jiidhaa yookaaniif quunni qabatanii deemu jechuudha. Quunniin kunillee saardoo marga saardoo fakkaatu. Isatu buqqaa marga lalisaadha. Ammallee na jalaa coologeera garuu ittiin hin deemaa oolee. Kanaafi qaammeen kun dubartootaaf yookaaniif immoo warra dubaraaf ayyaana addaati jechuudha. Maaliif jennaan dubaratti guyyaa biraa hojiidhaan qabamuu manaan ba'anii akka barbaadanitti ba'anii waliin arganii hiriyoota isaanii waliin. Har'a garuu guyyaa har'aa kana guyyaa qaammee kana sirriitti eeyyamamaa fi wanti isaan dhoowwamu hin jiru jechuudha. Guyyaa qaammee kana guyyaa tokkittii kana jala bultii isaarraa ka'ee hin eeyyamamaa fi gaafa sana sirbaa jaawulaniif hiriyoota isaaniis achitti argu. Kanaafiyyuu warra dubaraaf ayyaana addaati yoon jedhe gaafii hin qabu jechuudha. Aadaan kun badaa jira. Akkuma seera isaattiyyuu akka durii sanatti lafa yeellee yoo qabsiisuu dadhabne amma ta'e dhaloonni nu duuba jiru nuti amma kana xiqqoo ishii yoo beeknellee yoo hubanne dhaloonni nu booda jiru immoo nuti yoo isaanirraa abboota keenyarraa gaggaafanne aadaa duudhaa seenaa kana kan awwaalamaa jiru kana yoo ifatti baasne malee dhaloonni duuba waan argu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan kanammoo nutu yoo baasnee mul'isne warreen abbootii keenyarraa hawwan keenyarraa gaafannee qorannee akkasitti deemama akkamitti deemama isa jedhu sana gaafannee hubannee dhaloota boruutiif aadaa barsiinu isaaniif galaa keenyu jedha. Egaa qunni galgala buqqifannee fuuneet manarra bulchina manatti hin gashinu sababbiin isaas ganama yogguu kaanee ittiin sirbinu akka nu jalaan xoolignee fi akka miidhagee bareedee ganama mul'atu sanaaf jechaadha. Isa booda galgala akka wal barbaanneen qunni keenya buqqifannee ganama immoo gara deemnu sanatti deemnee sirbinaa jechaadha. Akkuma dhiyeenyaatti kan nyaata qopheessee nu eegu jira, kan maallaqa nu kennu jira, kan dhadhaallee nu diban jiru. Dibannee nyaannee nutis immoo akkuma fudhanne sanatti callisnee baanu sirbinee eebbisneet baana jechaadha. Jira jedhama bakka bakkatti dhugaadha bakka bakkatti garuu miti garuu jira. Dhaamsanaan qabu tokkoffaa maatii irratti amma maaliif ijoollonni baay'een gara magaalaatti dhufanii waa kana badaa hin beekanii yaadatan waan ta'eef maatiin illee warri hin beekan illee aadaa kana barsiisuudhaan ilaalchisuudhaan akkasumas ilaalanii hojjetanii sirbanii maatiin akka hin dhowwine hiriyoota keenya baay'ee namoota baay'eellee maatiin akka dhowwan waan quba qabnuufi maatiin illee akka hin dhorkine aadaa duudhaa isaanii seenaa isaanii akka beeksisaniin jedha. Aadaaf turizimii magaalaa namootaan gurguddoon akka jajjabeessan guyyaa kana guyyaa miidhagaa guyyaa bareedaa waan ta'eef akka jajjabeessan akka bareechaniin jedha karaa mataa kiyyaan. Waggaa dheeraa seenaa bade kana akkamitti deeffachuu dandeenya? Akkamitti galfachuu dandeenya? Seenaan nu jalaa dhokatteetti. Seenaa dhokattee kana deeffachuu qabna. Ijoolleen keenya akkamitti nurraa waa baru? Ijoollee keenya barsiifne gara fuulduraatti illee gara duudhaa isa ganamaatti deebi'anii akkaataatti wal kaadhimmatan, akkaataa warratti ergatan, akkaataa mucayyoo waliin jiraatan. Uffannaan keenya maal akka ta'e akkamitti uffachuu akka qabnu duudhaa kana deebisuudhaaf har'a agartee ta'e nama surreedhaan sirbu yookaan immoo kofoodhaan sirbu argiteetta hin agarre maaliif duudhaa dhokatte sana deebisuu qabna jennee akka itti shaamaadhaan yookaan wanna burreedhaan yeroo itti deemaa jirrus abaabootti deemaa jirruufidha beeki. Waa tokko of keessaa qaba callimnee miti wayyaa burreen uffanneefi inna duudhaa kana jabaannee otoo irratti hojjennee numa deebi'a jedhee yaadaan jedhani.